quraanni suuraa 110 Sheekh Bashaarii kiyya dhageettanii xiqqashoo isinitti lollola waan jedhaniif isin gaafadha. Maal jettan waan kanatti fedhiin gaaffii deebii wal gaafachuun eeyyamamoodha osoo waliin daddarbin. Taansu waan barbaadeera na gaafattu mirga qabdaa. Lakkii dhiifama jennaan waa'ee safuu Oromoodhaanillee waan amma haaraa walitti naa himtanillee hin jiru safuudha akka Oromootitti. Sun achi jalaa kufti. Okay, gaaffii keessa maal gaafadha kun? Gaafiin ani gaafadhu awwala mata dureen dubbii kiyya wanna tokko haraama jechuu fi wanni tokko haraamuma jechuuf haraama wanni kun jettee afaan guutatee jechuu fi maaltu haramsuu danda'a? Waa meeqa haramsuu danda'a? Kun ijoon dubbii maali? Akkaanaatitti haraama wanni jedhamu wanna rabbiif rasuulli haramsan. Kilimaan olumiyaa keessa osoo hin galin. Wanni ogaa adda wanni maali akkasii kun itti aanna rakkoon qabu. Maaf hin beekti rakkoon qabnu kanarra. Wanni haraama jedhamu waan rabbiif rasuulli haramse malee lafaa kaatee wanta tokko haraama jechuun hin danda'amu. Yoo garuu isin biratti danda'ame إن دندما ربي برسوله ملء عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في قرآن أما اللي قرأت غير المنسوخ ملء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرون قطوعية نهاية دليل مباشرة ولا تقربوا الزنا دليل مباشرات ولا تأكلوا الربا دليل مباشرات جت ربي الرا جت رسوله عليه الصلاة والسلام قاف فون هالريد قفت كي صدق في تيج جيسني نبيك عليه الصلاة والسلام حرام جدك التي أن قد نبي جنان أويت دايفت وجه فون جيسن أنا وني بربادة جري قافين كجرا قرآن فديسا ألا وني هرم فمجرا كان قافين كي دورة متدورة أصلي أستاذ والقلت بكتية قوية بكيني أنا أبوه أستاذ أول سنة dubbadhu hundinuu viidiyoo haa ba'an namni hundi viidiyoo haa ba'ani wanti amantiidha inshallah hundi keessanuu viidiyoo ba'a. Viidiyoo ba'uu waajiba maal qabate daliila qabdaa viidiyoo ba'u hadiisa laa dhokfachuu miti haasan hin jenne qoye Bashiiroo. Yalla harrik let's go. لا قبل سبوا رقافي دي دليلة رواية صحيحة في دي والرسول فيديو واتفقى عليه الصلاة والسلام Bashir أستاذ kete bahi yo ko batis matadren jere isri fam عمركم matadren jalan jere تنجبا أستاذ ما هادو بشاري ما كبيا بقى تسانو تنتين كابليس إيشي أستاذ بشاري كي تسجبي برباش سبار إيه دبنا أستاذ jazakumullahu khairan hayya doan dursatti kabajamtoonni azala targamtan hundi keessanoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan dubbatu hikmaa fi beekumsa dubbatu rabbiin haa taasisu waan ofirratti sabrii rabbiin haa kennu walumaa galattu nuti akkuma inni jedhayyuu waan quraanaa fi hadiisa keessatti haraaman godhamne haraama gochuun halaala gochuun hin jiru waan ta'eef sakannaa'an irraatee cal jenne nuti waan inni dubbatu kana jalqaba halaala moo haraama miti baanee namaanis halaala hin jenne haraama hin jenne irraa cal jenne tole kan halaala jedhee achas gabbahee akkas gochuun halaala jedhe isa waan ta'eefi kaleessa qabeetiin maal jedheeni halaala erga jette quraanaa fi hadiisa malee wanti halaala godhu tokko hin jiru halaala ka jette quraanaa fi hadiisa keessaa nuuf fidee jedheen ammas namni jalqaba halaala jedhee bahee hukmii kenne isa waan taateef nunummoo waan gaafinni gaafate halaala jedhe irratti quraanaa fi hadiisa keessaati ragaa maal qabdaa jennee gaafanneen so nuti halaalas haraamas hin jenne inni jedhee jennaan seenne eessaa fiddee jenneen ka ulamaa lamaan keenya booda itti deebina ulamoonni maal jedhani sanarratti waan jedhu ulamaan ijtihaada mataa isaatiin godha yookaan quraanarraa waa qabate yookaan hadiisarraa waa qabate takkaa'ummoo ijtihaada mataa isaa godha ulamaan inni dogongora nawawiin hunda dogongorani sharhii bukhaari kan godhanu dogongora unkaan nu miti so أستاذ أولي نقرأ أستاذ أولي وري مديترا قالش عبدي وكمي ورقي تقالش جول مديترا قبل أستاذ أولي نقرأ يا بربادين argu tinjirraa gammaa taata barbaada abboo argaan jiran أي hayyee amma wanti barbaannu halaala jedhanii achas nutti baa waan ta'eef nuti immoo ummata waa gaafatudha ummata waa baratu waan taateef halaala wanti jedhame hadiisni sariixa yookiin hadiisni marfuu'a ta'e qur'aanni ifa galaa ta'e halaala ka jedhu jiramoo hin jiru san booddee waa'ee ulamaawatii itti deebina
waa'ee mufassiraa itti deebina. Tafsiirri jedhu jiramoo hin jiru. Tafsiirri sadarkaa lammaffaadha. Tole hadiisni sitti aana. Ulamaa'onni moo dhumarra. Kanaafuu gaaffii kana mee nuuf deebisanii jaratu halaala nuun jedhe waan ta'eef. Ustaz Bashar dhageettan dura isintu eegalee isintu halaala nuun jedhe daliila fidaa isinin jedhan. Yoo walirra yaa'u dambeeta amma walloluuf deemna. Wanni Qur'aanaaf hadiisni harramseen ala idaa kaana asliyatu baraa'a. Wanni Qur'aanaaf hadiisni harramseen ala haraama wanna tokko godhuun danda'ama hojii manaati. Xumuradha. Akkasii miti bar gaafin waan kana isaantu dura halaala jedhee fide hadiisa dhaabika mana banatanii asli mana banatanii haayyanii dhaabika fixuu dandeetta akkanatti gaafadhu kana yoo dhugaa taate gaafadhu hambadii haa qabaadhu inni maa'anii kana qofa gaafadhu keewwanni kana. Salaamu alaikum. Xumuraan dhaabaa jennaan waan biraatti nu naqin namuu mana banatee haayyu amaamaa kiyya irra kaate dhumateera. No, amma kamanaa sun bar haala duniyaati waan tiktookiti amma kama dhugaa barbaada amma farhaan maali Qur'aanaaf hadiisaan ala wanni haraama jedhamu haraama jechuuf hadiisa nabiyyii rabbii marfuuca sahiihaan malee Qur'aana غير المنسوخ مباشرة خالقني irraa dubbateen malee haraama godhuun danda'ama. Deebisa. Dhageettan Ustaaz Farhaan. Gaafii gisee gaafattan gaafii mana ma gaafata sheeni. Tole suni ammas kan itti aanudha. Kan na gaafataa jiru raa'yii kiyya na gaafataa jira miti. Hadiisa na gaafataa jira miti. Hadiisni akkas jedhu hin jiru. Ammas ijtihaada ulamaawwaniin jedhan na gaafataa jira. An sadarkaa sanatti ammas gadi hin buune. Ulamaawwanni wanti Quraanaaf hadiisni halaalaaf haama jedhan tokko harama jechuun waan hadiisniif Quraanni harama hin jenne jechuun hin danda'ama. Kan jedhu yaada ulamaawwan irratti yaada kennatan. Yaada ulamaawwatani ganaa gadi hin buune. Ganaa mufassirootatti illee gadi hin buune. Ani kan hin jedhe gaaffiin koo Quraanaaf hadiisa keessatti ifaan ifatti halaaladha ka jedhu hin jiramu hin jiru qofa. Hin jiru jedhee deebii barbaade naa kennu. Jira jedhee deebii barbaade naa kennu. San boodee gara mufassirootaatti gara ulamaawotaatti gara hadiisaatti gadi buuna waliin. Sadarkaa isa jalqabaarra jirraama. Akkasi. Ustaaz Bashar hin dhagamaa mire achi geenne jedhaa jiran isaan. Hadiisa rasuulaatiin ala wanti Qur'aanaaf hadiisa nabiyyi rabbiitiin ala haraama godhamu jira. Faddal. Gaafin isin hin galle Ustaaz Farhaan. Ustaaz Bashar. Ustaaz Bashar hin baana. Ustaaz Bashar gaafin isin hin galle. Isuma dhugaa amma jallinna wal mormuu walitti aarii galuu keessaa ba'a. Wallaan akka garamaan namuu deemee hunduu bakka bakkatti barsiifatu barbaada. Gaafin Ustaaz Farhaan wadaa ifa anaa waan beekne kanaayyuu ifa amma. Osoo gadi hin geenne wanni isin jedhaa jirtan kun Quraanaaf hadiisa keessa hin jiramoo hin jiru jedhanii bar isaan. Mataa jiru sabbata maran jedhanii dura haraama yookaan halaala jedha ka maal taatanii ajaa'iba. Dubbadhu Hamza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhiifama godhaati haala kanaani wanni kuni nuti wanni barbaannu jannata wanni barbaannu haqa. Karaa gabaabaa nuti kan jala deemnu ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenyi keenya waa hunda keessatti ergamaa Rabbii ta'uu qaba. Rabbiin Quraana keessatti wa fi rasuulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Karaa ergamaa Rabbii jala deemu keessatti hidhannaa gaarii fi filatamaa bareedaatu jira. Ergamaa Rabbii alayhi salatu wassalam shaari'ir nama amantii islaamaa kana karaa godhe. Isaan barnoota hundaa'uu kennanii jiran. Yeroo barnoota bakka kanaa kennan haala kamiin kennan yeroo kam kennan akkamitti kennanii ergamaa Rabbii jala deema sallallahu alayhi wasallam. Mormii kaleessaa irratti hadiisa tokko ustaaza wal kaasee ture. Dubartii tokkotu gama ergamaa Rabbii dhufte sallallahu alayhi wasallam yaa ergamaa Rabbii
إيجال جورا أكمتين كل فد جنان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكشر رفقان أجاوني سنة كديمو مسكي شاركين تكيتي كل فد جانين جنان نقلب دبين وكيف تطهر بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرجم ربي أكمتين كل فد جتيجا فنان عائشة في التبوت سبحان الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تتبعي بها أثر الدم بكا قرتي ديك سرا بيسنتي مسكي سنة دي بيجانين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتي وان سنة وامني اتمون دندان توري حتى ربي نو قرآن كيسة قرتي غاف حوا في آدم مكربين أوي نان جنة الرارو سوآته ما جد إوامي فقطا جد إوامي ربي قام سالاسنا كلتي مكان أوفني سوآته يجون فقطا وان فقطا قام سالات إيران لك أشبران لي وان فقطا وان كاني وان عيبيتو namni waan sana kallattii maqaa waamu sigalee miti nama qaanyiin beekne nama gartee hidhannoo rasuulaan beekne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni galaame sababa kanaatiifuu barnoota kana ulamaa'iin hundi du'aatonni hundi waan kana hin barsiisan takkaa nama tokko nama akkanatti gartee kallattiin achi as bahee yaaki kun aktiira fiilmii faranjii wanni sana fakkaata barra yeroo kanatti barsiisu kun dhugaa jiru walitti himne jechuudha wanni kun gartee nama mu'minaarra nama muslimaarra hin eegamu abadan مؤمن الرواني يجمو حياة خبجة ناموسا وان أمنتي فالسو في وان دعاتو تفالسو كبتني وستنشيكا سبب كاناتي فو إسينما ميرا كيسا قلتني أستاذ فرحاني فالسو وسلطاني وان كان علماء دودة بريجرا سلفا جرا إرقام ربي جرا صلى الله عليه وسلم برنوتا أما كالتين أكنتي مكاسا يام تني برسيسا إرتان كان إين يتو برسيسي إين يتو تيرتن لأنه كسن إين يمني يو إرقام ربي دي إرقام ربي ركارني جنجي خبراتي علماء يوتي علماء ركارني جنجي خبراتي كنافو وان كان اسين أدن وباساتي قدوان كسنين يوني كراغ بابا والسلام عليكم ورحمة الله دعوة دعوة تيم تجابا مت دعوة أنا قدرتا الفا دعوة أنا قدو كتي في وانت قرآن في حديثا على حرامة أجرة amma qophiin keenya kun haala kanaan boruu miiftaan hin hirma itti fufame mee haasirreessinu mee akka goonu أي ثريثة amma diiniin kuni ankootu mootaa natu mootaadhaaf hin dhufneen wallaahi yoo san ta'e dhiisee bu'a rabbiin natti halaalu farhaanan bashaarin mu'addadhee dhufnaan rabbiin natti halaalu kanaaf hin dhufneen walii galle diiniin kan koo kan saati qur'aanni kan koo kan saati hadiisni kan saa kan soota ergamaa rabbiin hordofa Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala na uume isa uume inni hordofaa jira ani saamuwamiin os keessaa bu'eesi kabaja amantii kiyyaati namoonni dhugaa yoonaa baratan dhugaadhaaf jilbeeffachuun gootummaa malee gadhaanummaa miti namni wallaalaan dogongore dhiifama gaafatee baradhee baasirraati yoommoon beeke moo waan hin beeku namatti mee namoonni narraa fudhataniif kan hin as dhufe yoo akkas taate dubbii ifa galaa waan sheekni bahanii asirratti nuun jedhan natti miti namoota hedduurra jedhani kana gochuun halaaladha jedhanii jennaan kan fatwaa kenne isaani fatwaa jarri kennan irratti immoo eessaa fiddan jedhanii gaafachuun kan uummataa waan ta'eef hin gaafadhe